Sadaasa digdamii sagal bara 2014 magaalaa Dirree Dawaa irraa yeroo lammaffaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa fudhatee galiittiin sassaabaa jira. Haala kanaan sadaasa digdamii sagal bara 2014 irraa eegalee hanga har'aatti waggaa tokkoof godinaalee fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti naanna'uudhaan galiin sassaabamaa jira. Galiin sassaabamu kun bifa sadiin kan sassaabamaa jiru. Tokkoffaa bittaa boondiiti. Lammaffaa immoo arjooma. Sadaffaa karaa ergaa gabaabaa 8100 dhaan kan sassaabamu. Bu'uuruma kanaan waancaa hidha haaromsaa naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota adda addaa keessa naanneessuudhaan galiin miiliyoona 600 fi miiliyoona 49,450 sassaabuu fi karoorfame raawwii hanga ammaatti jiruun qarshiin biiliyoona 1 fi miiliyoona 35 ol sassaabuun danda'ameera jechuudha. Kun uummanni naannoo keenyaa rakkoo namtolchee fi uumamaa dandamatee piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumursiisuudhaaf waan qabu hundaan gumaacha taasisaa kan jiru ta'uu isaati. Haala kanaan uummata naannoo keenyaa rakkoo hunda dandamatee birmadummaa Itoophiyaa guutuu taasisuudhaaf hirkattummaa keessaa baasuudhaaf qabeenya isaa beekumsa isaa hunda kennuudhaan piroojeektii kana dhugoomsaa jiraachuu isaatiif galata guddaa qabna. Piroojeektiin kun immoo akkuma karoorfameen ibsaa maddisiisuu eegalee jira. Kun uummata keenyatti abdii kan hore waan ta'eef haala kanaan galii sassaabuun danda'ameera. Waancaa hidha haaromsaa guddicha waggaa tokkoof naannoo Oromiyaa keessa ture gara naannootti aanutti dabarsuudhaaf qophiin xumuramee jira. Qophii kana kan taasifnu marii paanaalii faayidaan hidha guddichaa Itoophiyaa maali kan jedhu hayyoon waraqaa adda addaa dhiyeessanii mariin irratti taasifame bakka hooggantoonni olaanoo naannoo keenya argamanii fi federaala irraa affeeramanitti sirni gaggeessaa ni taasifamaa fi jechaadha. Kanaaf guyyaa kabaja ayyaana saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa 17ffaa irratti gara naannoo Sidaamaatti dabarsuudhaaf qophiin xumuramee jira. Yeruma kanaaf uummanni keenya ammas deeggarsa isaa hidha haaromsaaf taasisaa jiru kana cimsee akka fufu waamicha dhiyeessuu feena. Gama kaaniin sochii dinagdee fi hawaasummaatiin wal qabatee hojiiwwan ji'oottan afran darban hojjetamanitti darba. Tokkoffaa raawwii sassaabbii galii ji'oottan afran darban maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Adoolessa hanga onkoloolessa 30tti galii idilee qarshii biiliyoona 22.9 sassaabuudhaaf karoorfame qarshiin biiliyoonni 19.1 sassaabuun danda'amee jira jechuudha. Kun karoora karoorfameerraa dhibbeentaa 83.4 kan ta'u kan agarsiisu. Galii idilee yeroo wal fakkaataa bara darbee waliin wal bira qabne yoo ilaallu qarshii biiliyoona 5.6 caalmaa qaba jechuudha. Kanaaf dandeettiin taaksii sassaabuu mootummaa naannoo Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti guddachaa jiraachuusaa kan agarsiisu jechuudha. Kan lammaffaa galii mana qopheessaati. Galii mana qopheessaa baatii afran darbe keessa qarshii biiliyoona 3.2 sassaabuu fi karoorfame qarshiin biiliyoona 3.6 sassaabuun danda'ameera. Kunis dhibbeentaa 100 ol ta'uusaa agarsiisa. Kan bara darbee yeroo wal fakkaataa waliin wal bira qabamee
yoo ilaalamu caalmaa qarshii biiliyoona tokko tuqaa torbaan caalmaa qabachaa. Walumaa gala dandeettiin galii sassaabuu naannoo keenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa walii gala ji'oottan afran darban qarshii galii mana qopheessaa fi galii idilee qarshii biiliyoona 26.1 sassaabuudhaaf karoorfame raawwiinsaa qarshii biiliyoona 22.8 dhibbeentaadhaan dhibbeentaa 87.3 sassaabuun danda'amee jira jechuudha. Waliigala galii mana qopheessaa fi galii idilee yeroo wal fakkaataa bara darbee waliin wal bira qabne yoo laallu qarshii biiliyoona 7.4 caalmaa akka qabu agarsiisaa jechuudha. Kan lammaffaa sassaabbii oomishaati. Bara oomishaa 2014-2015 lafti hektaarri miiliyoona 6.5 oomisha adda addaan uwwifamee jira. Kana keessaa yeroo ammaa oomishni sassaabbiidhaaf gahe oomisha lafa hektaara miiliyoona 2.4 irratti facaasamee jiru sassaabbiidhaaf gahee kan jiru yoo ta'u, kana keessaa oomishni lafa hektaara miiliyoona 2.1 ta'urra sassaabamee jira jechuudha. Sassaabbiin oomishaas maloota aadaa akkasumas maloota ammayyaan kan sassaabamaa jiru ta'uu isaati. Bara oomishaa 2014-2015tti naannoo Oromiyaarra oomishni midhaanii garaagaraa miiliyoonni 209 ni argama jedhameetu eegamaa jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya qisaasama sassaabbii oomishaa wal qabatee jiru irratti of eeggannoo taasisuudhaan oomishaaf oomishtummaa naannoo keenya jiru guddisuun of eeggannoodhaan sassaabuun dhimma murteessaadha waan ta'eef kanaanis ergaa dabarsuu barbaanna. Inni kaan oomisha qonnaa ekspoort gochuudhaaf inisheetiiviiwwan adda addaa bocamee hojiitti galamee jira. Inisheetiiviiwwan kana keessaa tokko oomisha avokaadooti. Oomishni avokaadoo biyya keessatti faayidaa biyya keessaaf qofa otoo hin ta'in biyya alaattis akka ergamu hojjetamaa jira. Akka naannoo Oromiyaatti lafti hektaarri 26,000 avokaadoodhaan uwwifamee jira jechuudha. Kana keessaa lafti hektaarri 10,713 kilaasteraan kan oomishamaa jiru. Ji'oottan afran darban avokaadoo kuntaala miiliyoona 6.3 sassaabuudhaaf karoorfame. Avokaadoo kuntaala miiliyoona 3.6 sassaabuun danda'amee jira jechuudha. Sadaffaan oomisha bunaa ilaalchiseeti. Oromiyaa keessatti potenshaala guddaa qabnu keessaa tokko oomisha bunaati. Oromiyaa keessatti lafti hektaarri miiliyoona 2.5 bunaan uwwifamee jira jechuudha. Ekspoortiin bunaas yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan jiru ta'uu isaati. Bara 2015 buna kuntaala miiliyoona 10 475 fi 755 oomishuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira. Ji'oottan afran darban buna toonii 200,082 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuudhaaf karoorfame. Buna toonii 200,025 fi 997 gabaa giddu galeessaatiif dhiyeessuun danda'amee jira jechuudha akka naannoo Oromiyaatti. Misooma qamadii bonaati. Biyyi keenya midhaan nyaataan of danda'uu irra darbitee qamadii biyya alaatti erguudhaaf karoorsitee hojii keessa jirti. Bu'uuruma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2015 lafa hektaara miiliyoona 1 marsaa lamaan jallisiidhaan qamadii oomishuudhaan oomisha qamadii
kuntaala miiliyoona 38.1 ol argamsiisuudhaaf hojjechaa jira. Haala kanaan qophiin lafaa fi facaatiin sanyii gaggeeffamaa jira jechaadha. Buruma kanaan hanga ammaatti hanga guyyaa har'aatti jechaadha. Lafti hektaarri 500,000 fi 79,000 495 qotamee jira jechaadha qamadii facaasuudhaaf. Mootummaan qulqullinaaf barnootaa akkasumas harcaatii barattootaa hir'isuudhaaf nyaata barattootaa manneen barnootaa keessatti dhiyeessaa jira. Bara barnootaa 2015 barataa miiliyoona 7.5 nyaata dhiyeessuudhaaf karoorfamee raawwiin baatii 4 akka agarsiisutti barattoonni miiliyoona 3,039 dhiyeessii nyaataa dhiyaatee fayyadamaa ta'aniiru jechuudha. Gama biraatiin qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti barnoota idileedhaan duraa babal'isuun murteessaa waan ta'eef manneen barnootaa bu'uura boruu hirmaannaa uummataan ijaaramuu kan laallatudha. Kanaaf bara 2015 manneen barnootaa bu'uura boruu 6,000 ijaaruudhaaf karoorfame. Hanga ammaatti manneen barnootaa bu'uura boruu hirmaannaa uummataan ijaaraman manneen barnootaa 4,378 xumuramanii hojiin baruuf barsiisuu keessatti eegalee jira jechuudha. Namoota balaa namtolcheef uumamaan rakkoof saaxilaman miiliyoona 3.5 gargaaruun danda'amee jira jechuudha. Kun gargaarsa midhaanii, uffataa kana of keessaa qabudha jechuudha. Gama gargaarsa huccuutiin qofa yoo laalle gara qarshii miiliyoona 460tti kan siqu namoota balaa garaagaraaf saaxilaman gargaaruun danda'amee jira jechuudha. Haaluma kanaan manni naannoo keenya miseensa buusaa gonofaa ta'ee deeggarsa lammiisaaf balaaf saaxilamaniif akka qaqqabu waamicha dabarsuu dhufeena. Dhumarratti dhimma nageenya naannoo keenyaa kabachiisuun wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jira. Sana keessaa waldhabdeen siyaasaa karaa nagaadhaan akka xumuramu yeroo adda addaa akka duudhaa Oromootti waamicha adda addaa humna shoror keessaa shaneedhaaf taasisaa ture. Dargaggoonni karaa dogoggoraa qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'an waamicha adda addaa taasisaa turuun isaan beekama. Haa ta'u malee humni shoror keessaa shanee gocha badiisaa irraa deebi'uu hin dandeenye. Waamicha mootummaas waamicha abbootiin gadaa taasisanis fudhachuu hin dandeenye. Inumaayyuu darbee uummata Oromoo ajjeesuu, qe'ee irraa buqqisuu, qabeenya isaa saamuu hojii guyyaa guyyaa godhatee shoror keessummaa isaa caafiitti baasee jira jechuudha. Kana qolachuudhaaf mootummaan caasaa nageenyaa cimsee hawaasas ijaaree hojii garaagaraa hojjetaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa irrattis tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jechuudha. Ammas karri nagaaf saaqame, harki nagaaf diriire ammas hin cufamne. Kanaaf humni shoror keessaa kanatti dargaggoonni makamanii jiran karaa nagaan akka deebi'an, akka hawaasatti makaman mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan waamicha taasisaa jechuudha. Kanaan ala fedhii koo humnaan uummata irratti fe'aa jedhee qaama socho'uu irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda kan fudhatu ta'uu gamanummaan ibsuu barbaanna waan ta'eef ibsii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata.